أكثر متى أنا قرتي غير مرتوب
maqaa keessan kabajamaadhaan gartee galatoomaadha isinin jenna duuba tokkummaadhaatti jabaadhaa wal jaalachuu irratti cimaa gartee namni gartee wal hin jaalanne namni gartee tokkon ta'in namni gartee wal hin kabanye akkuma gartee tokkummaan kayroo keenyaa jalqaballee itti fufee jirutti ammallee gartee tokkummaadhaan itti fufa akkam jettaan jaalli shukrii dhuga Oromoon ummanni sammuu isaatiin sirna gadaa kalaqe gaarree yoo tokkummaan nu dibde kuni safuudha ulfaadha isin jaaladha naajiraadha lammiiko namni harka ifiitiin sirna gadaa kalaqe arra yoo tokkummaa dadhabee arra yoo tokko ta'uu dadhabee safu hayyee kabajamaa gaazexeessaa keenya Usmaan maal jettaan ilmaan Oromoo kanaan kayroo teenya tanaan waa'ee tokkummaa kanarratti Kadir Martuu fi Shukrii Jamaal anis akkuma isin jettan jedha tokkummaan yeroo ammaa kana cimee jira tokkummaa jechuun ragaan guddaan biyya keessa dargaggoonni tokkummaadhaan ka'anii mormii keessatti hirmaachuun isaanii kan kana caale hin jiru tokkummaan kan barbaachisu eenyu keessumattuu jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo akkasumas hawaasa Oromoo biyyoota alaa jiran malee ummata Oromoo biyya keessatti tokkummaan hin barbaachisu already tokko ta'anii jiru kanaaf kanneen ala ummata biyya keessaatiif ummanni biyya keessaa tokko ta'ee jira kan biyyaan baatiif kan biyya alaa tokkummaa ijaarachuu tokkummaa cimsuu wal jaalachuu wal jala deemuudha dirqama hayyee galatoomii maqaa kee kabajamaadhaan sin jenna gaazexeessaa keenya walisaa keenya Shukrii galatoomii isin wanni takkalleen akka isinitti hin dhaga'amne jechuu gartee wanni hundi ni taha nuti gartee dhiirummaa teenyaaf gartee diina dura dhaabbanne malee wanta dhiirummaa teenya malee gartee kuni waan biraati miti akka mileen isinin jenna galatoomaa isinin jenna maqaa keessan kabajamaadhaan ni galatoomaadha gartee galatoomaa jiraadha gaazexeessaa keenya Usmaan Ukkume wallisaa keenya kabajamaa Shukrii Jamaal gartee akkasumatti ana gartee Kadir Martuuti
أبشر 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 Situ sena